Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota keenya iddoo bakka jirtanitti nageenyi jaalalli milkaa'inni isiniif haa baay'atu. Arraas deebinee jirra. Mata duree xiqqoo takka qabannee isin dhufnee jirra jechuudha. Mata duree kana ittiin bohaaruudhaas ni dandeessan, irraas waa hubachuu ni dandeessan, itti kofluu yookaan itti gammaduu ni dandeessan jechuudha. Mata dureen keenya inni har'a qabannee dhufne jechuudha. Otoo hin nyaatamin miliqe jedha. Otoo hin nyaatamin miliqe. Kana jechuun waan biraa jechuu osoo hin taane namtichaatu jechuudha. So riba yookaan rafuu jiru abjuudhaan leencicha itti dhufe ergee jechuudha. Leenca itti dhufe kana baqachuudhaaf yookaan dheessuudhaaf eegalee jechuudha. Abjuu keessa osoo jiru osoo dheessuudhaaf fiigaa jiru baargamoo yookaan barzaafii muka jedhamu arge jechuudha. Yeroo kana fiigee barzaafii yookaan baargamoo sana irra horee dhaabbate namtichi leenca dheeffaa jechuudha. Leenci yeroo achirra koree damee mukaarra dhaabbatee gadi ilaalu leenci jala dhaabbata. Barzaafii san gara jala dhaabbate jechuudha. Kana yeroo ammaas damee tanaa gara jalaa gadi ilaalu boofa gurraacha afaan banatee dhaabbatu arge. Namtichi yeroo kana ni rifate jechuudha. Yeroo ammaas gamanas jedhee ilaalu hantuuta adii tokkoo fi hantuuta gurraacha tokko kan damee baala yookaan baargamoo sun nyaataa jiru arge jechuudha. Yeroo kana baay'ee takkana'ee ammaas yeroo kana jedhee gubbatti ol ilaalu samii keessa ol ilaale jechuudha. Yeroo kana gubbatti maal arge gaagura yookaan damma kanniisa damma dammeessaa jiru arge jechuudha. Yeroo kana wantoota hantuuta adii asiin muka nyaachuu jirtu fi hantuuta gurraacha muka asiin jalaa damee nyaachaa jirtu kanaa fi boofa isa jala afaan banatee dhaabbatu kanaa fi leenca dachi jalaa isa eeggatu hunda dagatee jechuudha. Kanniisa damma dammeessaa jiru kana biratti qalbiidhaan hafee dammi mukarraa gadhimisee jiru gaagura keessaa. Yeroo kana afaan banatee jala qabatee dammi afaan keessatti bu'ee jechuudha. Yeroo kana gammadee yeroo dhandhama taraa duraa fixu lammadaa afaan banatee jechuudha. Yeroo afaan banatu lammadaa dhandhamni yookaan dammi san hin jiru ni dhabame jechuudha. Yeroo kana rifatee ammaas aaree na'ee dammi hin jiru. Yeroo ammaas jala gallaalu ammaas haareetti jechuudha. Hantuunni adii fi hantuunni gurraachi muka nyaachaa jire. Boofni afaan banatee jala jire. Leencichi illee muka jala dhaabbatee eeggataa jira jechuudha. Yeroo kana abjuu keessaa dammaqe. Abjuu keessaa dammaqe jechuudha yeroo kanatti. Yeroo abjuu keessaa dammaqu baay'ee takkanee. Manaamni kun baay'ee takka waan abjuun kun ajaa'iba ta'e karaa nama beekaa tokkotti eegsifachuudhaaf beekaa san bira dhaqee jechuudha. Yeroo beekaa san bira deemee manaama kana wantoota ta'e kana tarreessee itti himu maal jedheen seeta? Leencichi iddoo ati jirtutti deemee si jalaa hin hafne san du'a kee ati du'uu agarsiisaa jedheen. Inni lammata boofti gurraachi afaan banatee si eeggatu awwaala yookaan qabrii ta'e kan afaan banattee si eeggattuudha jedhee bifa kanaan himeef jechuudha. Ammoo hantuunni gurraachii fi hantuunni adiin damee si jalaa nyaachaa jiran san hantuunni adiin guyyaa ta'uu agarsiisa. Hantuunni gurraachi halkanii jechuudha. Yeroo kana isaan kun damee mukaa isaan nyaachaa jirantu urmiteeti jedheen. Ammoo kanniisa yookaan damma dammeessitu ati ol jettee arraba nagatti dhandhamtee ilaaltee yeroo akkasii moo'itee yeroo isaan si dallansiistu duniyaa yookaan jireenya biyya lafarraa kana jechuudha. Kana jedhee bifa kanaan itti hime jechuudha beekaan kun. Kana yeroo jennu asirratti fakkeenyaaf jechuudha jireenyi biyya lafarraa kun jireenya al takkasii gammachiisa al takkasii gaddisiisa. Kanaaf jireenyi biyya lafarraa hin amanamu jechuudha. Yeroo kamiyyuu addunyaarra hamma jirrutti wanta gaggaarii wanta dhala namaa fayyadu hojjetuu danda'uu qabnaa jechuudha. Wanta dhala namaatiin tolle wanta dhala namaa gaddisiisu kana hojjetuurra of qusatu qabna. Sababni gara lafa kanaatti dhufneef wanta dhala namaa fayyadu hojjechuudhaaf. Kanaaf bifa kanaan namtichi beekaan kun manaama isaan yookaan abjuu kana fassareef jechuudha. Na asirratti waa baay'ee hubachuu dandeenya. Hantuunni adii fi hantuunni gurraattiin jechuudha. Umrii ta'e si jalaa nyaachaa jirti. Umrii ta'e gara buufa gurraachaatii fi gara leencaa si dhiyeessaa jirti jechuudhaan bifa kanaan fassareef jechuudha. Kanaaf hamma lafa kanarra jiru wantoota gaggaarii wantoota dhala namaa fayyadu haa hojjennu isiniin jechuu barbaada. Guyyaa irraan tanaa mata duree xiqqishoo tanaa isin dhandhamsiiseetiin jira. Guddaa takka galatoomaa warri dhageeffattanii akkasuma jechuudha yuutuubii keenya kana laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna turtii gaarii.